Hello everybody, welcome to English Skill 1 tutorial video. Today we are going to see grammar parts of chapter 1 and 2 for your mid exam. So stay with me until the end of the video. So again, chapter 1 fi tu keessa grammar qofaatti xiyyeeffannee wajjin ilaalaa deemna. Egaan jalqabarratti VPN on godhadhaati video kana hordofaadha. Download iskan goota yoo ta'e jalqaba VPN on godhaati download godhaadha. VPN on gochuun kan si fayyaduu fi Google irraa search godhee isinitti agarsiisa wajjin ilaalla. Google irraa seennee search osoo goone kana bifa kana what are the advantages of using a VPN while using public Wi-Fi search godha. Bifa kanaan jechuudha. Kana wantoota hedduu fida jechuudha. Wantoota hedduu fida. Isa keessaa paartii kana osoo ilaalle using VPN on public Wi-Fi encrypts your data, making it unreadable to hackers and snappers. Masks your ID address to hide your location and activity. Protects sensitive information like passwords and banking details from theft, and can help bypass censorship or regional blocks or for content. Essentially, it creates private tunnel for your internet traffic. Maalinni namoonni teknoolojii fagaatanii wantoota kanaaf itti fayyadamanii jiru. Yeroo Wi-Fi fayyadamtan data keessan access gochuu danda'u. Wantoota mobile banking ol qabatan social media keessa wantoota akkasiisan access jalaa gochuu danda'u jechuudha. So isaan kanarraa bilisa isin taasisa jechuudha. VPN on godhachuun dabalataan immoo viidiyoo quality qabu buufachuu barbaaddan jalqaba VPN on godhaati YouTube irraa yeroo download godhaadha. Akkasumallee VPN on gootanis daawwachuu dandeessu jechuudha onlineidha. So wantoota kanaaf si fayyada. Kallattumaan gara barnoota keenyatti deemna. Dhiifama taayimii keessa yoo fudhadhe sababni isaas waan baay'ee si fayyaduu fi so kallattumaan grammar focusii qorumsaaf akka si fayyadutti wajjin ilaallaa. Sababni isaas moojula keessan irra kan jiru gahaa waan hin taaneef isa caala deemtanii akka dubbistanii barbaadaniif jechuudha. So chapter 1 of your module mainly focuses on the grammar used to give advice and to describe experiences or continuous past to present actions, which includes the study of modal verbs for advice and the present perfect tense. So basically grammar kana lamaan laalla chapter 1 keessa modals and infinitives for giving advice. Modal fi infinitive advice kennuudhaaf jechuudha, gorsa kennuudhaaf. So modalin nuti chapter kana keessatti ilaallu should, ought to and had better. Garaagarummaa isaanii maal akka ta'e wajjin ilaallaa. Isaan dursa jalqaba irratti negative form isaanii wajjin ilaalla jechuudha. Should gaafa ta'e should not ta'a jechuudha. Or shouldn't isa kana akkasitti barreessuu dandeenya. Ishii kana yeroo baay'ee illee jala daddabarsu jechuudha. Ought to not jechuu illee danda'u. Ought to not jedhanii barreessuu danda'u jechuudha. So ishee kana of eeggannoo sirriitti taasisaadha. Ammallee had better kana yeroo baay'ee ammas had better not ta'a jechuudha. Had better not negative form isaa. Isaan kana sirriitti qabachuu qabdu. Taasisuudhaan gara main point keenyatti seennaa. In English, when we want to help someone by recommending what they should do, we use special structures called modals such as should, ought to, and had better, and sometimes infinitives, the base form of the verb. So namootaaf recommendation yookaan waan tokko akka gochuu qaban yoo itti barbaanne akkasumallee yoo gorsuu barbaanne modal verboota kanneen akka should, ought to fi had better fayyadamna jechuudha. Akkasumallee infinitive form illee ni fayyadamna jechuudha. These structures allow us to express advice in different levels of strength, politeness and urgency. Here is the detailed explanation for each one. So isaan kuni strength isaanii wal caala jechuudha. Advice kennan malee kun politeness isaanii, urgency isaanii garaagarummaa kanarratti hundaa'anii garaagarummaa qabu jechuudha. Should maaliif nu fayyadame? Should
General advice kennuudhaaf nu fayyada jechuudha. Polite akkasumallee gorsuma kamiyyuu haa ta'u gorsootuma sasalphoo ta'an gorsoota sasalphoo ta'an kennuudhaaf. The modal verb should is used when you want to suggest something helpful without sounding too strong or forceful. Inni kuni gorsa baay'ee cimaa miti. Gaafa isa sarraawachuu illee baanne riiskii biraa hin qabu jechuudha. So consequence cimaa hin qabu. It is one of the most common ways to give advice because it sounds friendly, respectful and neutral. Inni kun friendly dha jechuudha. Baay'ee strong miti. When we use should, we communicate that an action is good idea and would be beneficial for the person. But the listener still has the freedom to decide whether to follow the advice or not. Inni kun yaada gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Yaadni nama saniif kenninu gorsi suni garuu namni sun fudhachuus dhiisuus danda'a jechuudha. So it does not carry a feeling of pressure or obligation. Qaama biraarraa dirqamni kan itti dhufullee hin jiru, pressure illee qabu, dhiibbaan qabu. Abbichi gorfamni sun fudhachuus danda'a, dhiisuus danda'a jechuudha. Example kana wajjin ilaallu. You should attend your classes regularly because it helps you understand the lessons better and keeps you updated with what the teacher covers each day. Amma nama kana gorsaarraa kilaasii yoo seenne gaarii kilaasii ittiin gootee naan irraa garuu atteendi gochuus dhiisuu danda'a jechuudha namni kun. Kiiziin jala darbuun jiru jechuudha ammaas irratti akka hubannutti. Wanti consequence biraan jiru. Students should take short breaks while studying so that they can refresh their minds and concentrate more effectively afterward. Yeroo dubbisan barattoonni bireekii xiqqoo fudhachuu danda'u. Sammuu isaanii refresh gochuudhaaf fedha. So bireekii fudhachuu dhiisuu illee danda'u jechuudha barattoonni namni gorfaman kun barattoonni kun. So inni kun pressure hin qabu. Sirratti you should not try to write every word in a lecture. Kilaasitti lecture yeroo kennamu maalinni guutuusaa barreessuu hin qabdudha. Guutuusaa barreessuu hin qabdu. Garuu guutuusaa barreessuu dandeessa barbaadde. Garuu immoo guutuu barreessuu baatte shorti gootee qabatte wannichi kun si fayyaduu danda'a jechuudha. So shoodiin isa kanaaf nu fayyada. Oottuun immoo similar to should, slightly more formal. Inni kun waan xiqqooshii gorsi nuti kennaa jirru sun xiqqooshii polite or more formal dha. Inni gaafa yaadne oottuu fayyadama. Oottuu fi shoodii wal jala daddabarsinallee fayyadamuu ni dandeenya. Garuu oottuun shoodirra xiqqoo stringiidha jechuudha. Xiqqooshii baay'ee osoo hin taane hamma xiqqoo wayii more eenyudha jechuudha. Slightly more formal. The expression ought to has almost the same meaning as should, but it may sound a little more formal or stronger depending on the context. Context irratti hundaa'e oottuun should xiqqoo stronger. It also communicates good advice, expectations or moral responsibilities. Isaan kanaaf jechuudha. Gorsa gaarii akkasumallee waan expectation qabu wayii gara fuulduraatti waan expect waan jira. Moral responsibility faati filleen fayyada. When you say someone ought to do something, you are telling them that the action is the right or proper thing to do. It expresses a sense of correctness or duty, although it is still less forceful than commands. Akka ajajaatti yookaan nama tokko dirqamsiisnee kan itti kennu osoo hin taane wanti sun baay'ee akka fayyadu garuu itti himaa jirra jechuudha. So wanta gaarii akka ta'e fi wanta sirrii akka ta'e itti himaarra oottuu yeroo fayyadamnee namaaf gorsa kenninu jechuudha. So example osoo fudhannee you ought to review your notes after class.
example lammaffaa employees ought to treat customers politely because good communication builds trust and improve the company's reputation. Isaan kun amma gorsoonni kun baay'ee gaariidha jedhamanii fudhatamu jechuudha. So garuu dirqama miti. Hojjettoonni kastaamarii isaanii dirqamaan kastaamarii keessan sirriitti tiriit godhaachuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu gorsichi kun gorsa gaariidha jechuudha. Asittillee barattoonni kilaasii booda eenyu isaanii nootii isaanii riiviyuu akka godhan itti himuun waan gaariidha, waan baay'ee barbaachisa. Garuu dirqamaan akka isaan riiviyuu godhan taasisuu hin dandeenyu, qaamni akkas godhus hin jiru waan ta'eef. Haadbeteriidha amma immoo haadbeteriin garaagarummaa qabachuudha isaan irra lamaan irraa. Haadbeteriin strong advice or warning jedha kennuudhaaf akeekkachiisa. Yoo kana yoo goote gaariidha, yoo gochuu baatte wanta biraasitti dhufa jechuudha. So isicha kana asirratti adda baafadha haadbeterii consequence biraatu jira. The phrase hard better is used when giving very strong advice. Very strong advice kennuudhaaf. Gorsa cimaa. Especially in situations where not following the advice may result in negative consequence. Yoo wanta jedhamne san hordofuu baan consequence negative ta'een hordofama jechuudha. Consequence negative qaba jechuudha. So it express urgency. Urgency ni agarsiisa. Muddama jechuudha. Importance wanna baay'ee fayyadu wayi sometimes warning akeekkachiisa illee. When you use hard better, you are implying that something bad might happen if the listener ignores the advice. Namnichi gorfame sun gorsa san hojiirra oolchuu yoo baate maaltu isa mudata? Wanti negatiiv ta'e wanti badaa ta'e wayii isa mudata jechuudha. It is stronger than both should, ought to and ought to. Isaan kana lamaan caalayyuu baay'ee strong dha. It is often used when the timing is important or when the action must be taken to avoid serious problem. So hard bettering kana jechuudha strong command faatti fayyadamna. Tokkoffaa example yoo ilaalle you had better complete your assignment before the deadline. Otherwise your teacher may not accept it and this could affect your overall grade. So assignment yeroo jedhamtetti gashuu qabda yoo ta'u baate maaltu ta'a lecturer sirraa fuudhu. So nichi sun immoo grade kee miidhuu danda'a. Consequence qaba argitanii. You had better not leave your phone unattended in a crowded place because someone might steal it when you are not paying attention. Amma namni gorfa kana gorfame immoo iddoo namoonni walitti baay'atee jirutti baasifaa ta'uu mala bilbila kee attentionii kenniifi. So sababni isaas hatamuu dandeessa. Garuu gaafa kana goone maanni namni sun jala hatamuu danda'a. Consequence qaba jechuudha. So isa kana bifa kanaan hubanne inni kan biraa infinitive for giving advice. Infinitive illee fayyadamne advice kennuu dandeenya. Sometimes advice is given using infinitive, the base form of the verb, usually starting with to. When the infinitive appears at the beginning of the sentence, it sounds like direct instruction, rule, guideline if at all danda'a jechuudha. So infinitive isu jalqabarra yoo dhufe so tu fayyadamne akkamitti advice akka kennu laallama immoo infinitive phrases are especially common in manuals, instructions, note taking, study skills, classroom rules. They guide someone on what steps to take to achieve a goal. So example, try to summarize the main points of lecture in your own words. Because this will help you understand the material more deeply and remember it for a longer time. Listen carefully to the introduction. Ammallee nama tokkoof gorsa kennaa irra jechuudha. Maal fayyadamne tu fayyadamne. Inni kan biraa present perfect tense jechuudha. As keessatti present perfect tense maalinni simple past hojii yeroo baay'ee wal fakkaataa. Kanaafiyyuu garaagarummaa isaanii sirriitti adda baasnee baruu qabna. The present perfect tense connected the past with the present. Asirratti gochuu qabdu. Past fi kan yeroo ammaa kana wal qunnamsiisa jechuudha.
showing that something that happened earlier still has an effect now. Wanti dursa yeroo darbe raawwate sun yeroo ammaa kan effect wayii qabaachuu qaba. Wanta achitti dhaabbate ta'uu hin qabu jechuudha. Yookaan result isaa tamma mul'ata yookaan gochumatu immoo itti fufee jira yeroo darbee galee. It is used for experiences, recent actions, ongoing conditions and situations where the exact time is not important or not mentioned. So yeroo wanti sun itti raawwatame illee exactly wanni beekamu hin jiru jechuudha. Present perfect tense yeroo fayyadamu. Present perfect tense jalqaba irratti unspecified past action ni agarsiisa. Kana jechuun present perfect is used when something happened at some time before now but the exact time is not mentioned. Yeroo gochi sun itti raawwate kan hin beekne. Gocha yeroo darbe raawwate ta'eetu. We don't focus on when the action happened. Instead we focus on the result or relevance to the present situation. Kanaafuu focusing keenya illee taa'imii miti result isaati jechuudha. Result isaa hamma mul'achuu qaba. Yeroo darbe kan raawwate haa ta'u malee amma mul'achuu qaba. Example, I have watched that movie several times because I enjoyed the storyline and the characters. B, she has visited Addis Ababa many times, so she knows the city very well. Fakkeenyaaf isheen Addis Ababa yeroo baay'ee daawwatteetti. Kana jechuun inni yeroo ammaa sirriitti beekte jechuudha. Result isaa isa kana. They have lost their keys, which means they cannot open the door right now. Isaan furtuu gataniiru. Yeroo kam akka gatan hin beeku. Garuu result isaa inni amma balbala banuu hin dandeenye jechuudha. Balbala. Inni kan biraa present perfect recent action with result now. Isa kana ofiisillee ni fayyadamna. Some actions are very recent and we use just already yet to show timing. Wanta amma raawwattee dabarte yeroo dhiyoo kana jechuudha. Like she has just completed her homework, so she's free to relax for the rest of the evening. Wanta just already yet fayyadamne wanta amma xumurame jechuudha. Isheen hojii mana ishee hammuma xumurte jechuu hin dandeenye sana. They have already eaten their lunch, which is why they are not hungry now. Kan nyaata dhiyoo nyaataniif amma hin beelofne jechuudha. Example waan kana fudhachuu hin dandeenya. Present perfect ammas action that started in the past and continue to the present dhafillee ni fayyadamna. Gochoota yeroo darbee galanii yookaan past keessa galanii garuu agammaa jiran. Inni kun iyyuu basic jechuudha present perfect tense dhaaf. We use for duration since starting time dha fayyadamna. I have lived in this city for 10 years and during that time I have made many friends and learned the local language. So anima city kana keessa waggoota 10 fan jiraadhe. During that time I have made many friends and learned the local language jechuudha. But she has studied English since she was in high school, which explains why she speaks it fluently now. Isheen Ingiliffa barachuu kana eegalte yeroo iskoolii turteetti. Amma asirratti foorii fi garaagarummaa siinsii adda baafachuu wanti qabnu siinsiin starting point dha. Wanti tokko yeroo kam akka eegale. Garuu foorii gaafa jennu immoo akkamitti si ibsu amount of time jechuu ni dandeenya jechuudha. Waggoota 10 amount agarsiisa. Siinsiin garuu high school 2010 osoo ta'e 2009 osoo ta'e 2009 sana agarsiisa siinsiin kun yeroo san barachuu eegalte jechuudha. Pointii sana agarsiisa malee waggaa 10 barattee waggaa 20 barattee osoo hin taane pointii isheen irraa eegalte sana asitti garuu foorii gaafa ta'e amount waggaa meeqa baay'ina isaa agarsiisan jechuudha. Foorii kan fayyadamu. Isirratti the company has operated successfully for more than 2 decades. Argitanii ammas baay'ina agarsiisa baay'ina waggaa lama. Kanaafiyyuu foorii fayyadamna jechuudha yeroo kana amount of time fi starting time.
ifa yaada life experience illee ni fayyadamna. Present perfect used to talk about things someone has done at least once in their lifetime. I have never traveled outside my country, but I hope to visit other places in the future. So, kana dura biyya kootiin ala kana biraa biyya biraan daawwanneedha. Garuu namni kun waan jiruuf lubbuudhaan hin duune waan ta'eef hin xumuramne wanti kun. Taayimii san xumuramne gara fuulduraatti daawwachuu danda'a waan ta'eef kanaaf present perfect fayyadamna. Simple past irraa kan adda nu bahu simple past xiqqoo isaa ilaallu. The simple past tense is used to talk about actions that happened and finished in the past. Kan raawwatames kan xumurames yeroo isaa darbeera already achumatti dhaabbate jechuudha. Example, when do we use the simple past? Completed actions in the past. Wantoota raawwatamanii xumuramanii jechuudha. I visited my friends yesterday. Already yesterday result isaa margan jiru yeroo ammaa wajjin wanni nuul qabatu jiru jechuudha. Already darbeera. She cooked dinner last night. Yeroo darbe dinner koo gochuushe yeroo ammaa wajjin waliin qabatu. Actions that happened at specific time in the past. As keessatti specific time isaanii beekna. Garuu san keessatti specific time mention gochuun illee kan mention godhamneef illee present perfect fayyadamna jechuudha. Asitti garuu they travel to Addis Ababa in 2020. Kana jechuun specific time ni beekna. We studied English last week. Yeroo darbe last week. Isicha kana bifa kanaan ilaaluu qabna jechuudha. Simple past gochuma achitti dhaabbate jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana present perfect osoo jijjiirree we studied English last week kan jedhu kana we have studied English this week. Last kan jettu kana this week. Sababni isaas torbee kana eegallee torbeen kun hin xumuramne waan ta'eef ammallee ganaa barachuu dandeenya jechuudha torbee kana keessa. So yeroo kana maal fayyadamna? Present perfect fayyadamna. Garuu immoo we studied English last week gaafa already last week in darbeera waan ta'eef maal fayyadamna? Simple past fayyadamna. Garaagarummaa isaanii sirriitti adda baafadhaadha. Chapter 2 haa ilaalamu. Amma soo grammar focusii waan ta'eef grammarii qofa ilaallee boodarra immoo paartii biraatiin gaafilee grammarii kanaan wal qabatan practice goona. So Chapter 2 focuses on conditional sentence, which show possible or imaginary situations and their results. These sentences have two parts: if clause, condition if, main clause, result. If clause jechuun if clause kun yoo ta'e malee main clause yookaan result ta'uu hin danda'u jechuudha. Wanni kun conditional sentence yoo kun ta'e malee kun hin ta'u. Yoo kun agoote kan argatta. Wanna akkasii sana jechuudha. Zero conditionally iddoo afuritti qoodne ilaalla jechuudha. Zero conditionally irraa yoo eegalle zero conditionally is used to talk about facts, general truths, and things that are always true. Wantoota dhugaa addunyaa tanaa jechuudha. Wantoota qabatamaadhaan dhugaa ta'an isaan saniif fayyadamna. Fakkeenya ilaaluun dursa structurein isaa isa kana jechuudha. If plus present simple. If clause irrattis present simple, main clause irrattis present simple fayyadamna jechuudha. As keessatti hundarrattuu present simple. Isa kana qabadhaadha. We use it when the result always happens if the condition is true. Isa kanarratti conditionin sun yoo dhugaa ta'e result sun yeroo mara ni mul'ata jechuudha. Fakkeenyata kana osoo ilaalle if it rains the ground gets wet. Inni kun amma qabatamaadha jechuudha. Yoo roobe lafti ni jiidha. Kanaafiyyuu conditionin kun gaafa raawwate resultin kun inuma raawwata jechuudha. So if he eats too much he gets sick. Baay'ee gaafa nyaate ni dhukkubaan. So innichi kunis yoo kun ta'e kun inuma ta'a jechuudha. So isaan kun wantoota yeroo mara dhugaa ta'an
akkasumallee general truth faadha jechuudha. So innichi kun zero conditional dha jechuudha. Kanaafuu zero conditional yeroo kan fayyadamna simple factual always true situations wantoota akkasitti fayyadamna. Inni kan biraa first conditional or real possible feature. Garaagarummaa isaa inni first conditional kun the first conditional describes situations that are real. Inni kunillee maal agarsiisa wantoota real ta'an and likely to happen in the future if the condition is met. Probability wanti sun ta'uu isaa guddaadha jechuudha inni kun gara fuulduraatti. Maal inni condition sun yoo guutame gara fuulduraatti ta'uu danda'a jechuudha probability guddaa qaba. This type of shows that the situation is realistic and possible. The speaker believes the condition might truly occur and the result will logically follow. If closer to present simple fayyadamna as main closer to more will plus base verb jechuudha. Base verb gaafa jennu will booda verbi sun akkuma jirutti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa fakkeenya do das fauna jedhu jira jechuudha. Gaafa eenyu irratti hundoofne too pronoun keenya irratti hundoofne she does, he does, he do, they do, we do wanni jedhu kun hojjetu jechuudha. Hundaafiyyuu base verb do ma kana fayyadamne jechuudha. So base verb gaafa nu isa kana if you study consistently throughout the semester, you will perform much better on your final exam. If they arrive early, we will have enough time to discuss all the topics in detail. Ubadala lama asirratti. Bakkee kanatti has having waan akkasii sana fayyadamnu jechuudha yeroo eenyu kana. So if they arrive early, we will have enough time to discuss all the topics in detail. Dafanii yoo dhaqqaban taayimii gahaa arganna irratti mari'achuudhaaf jechuudha. Wantoota baay'ee mari'achuudhaaf. Kanaafuu dafanii yoo gaan amma inni taateen kun taayimii argatanii irratti mari'achuu kana ni danda'u jechuudha. So gara fuulduraatti probability ta'uu qaba. Ammallee if you study consistently throughout the semester guutuu consistently yoo dubbiste final exam kee irratti sirriitti perform gochuu dandeessa. Innichi kunis yoo sirriitti dubbiste ta'uu danda'a jechuudha innichi kun. Kanaafuu probability carraa probability ta'uusaa ni jira. Inni kan biraa second conditional zero laalle first conditional laalle second irraa. Second conditional kun immoo are real present or imaginary future. Gara fuulduraatti waan akka abjuu wayitii garuu ammaaf innichi sun dhugaa miti jechuudha real miti. The second conditional is used for situations that are not real now or are very unlikely to happen in the future. Gara fuulduraatti carraan ta'uu isaaniillee baay'ee xiqqaadha jechuudha. It helps us talk about dreams, wishes, imaginary situations, conditions that are contrary to the present reality. Fakkeenyaaf amma yaadadhaame akkuma tasaa teessanii osoo kana qabaadheeraadhe akkasan godhaayyuu imagine kan gootan sana jechuudha inni kun. Carraan ta'uu isaa xiqqaadha garuu ta'uus danda'aadha. Yeroo ammaatiif garuu wanti sun qabatamaa miti. The action is hypothetical jechuudha. Inni kun immoo structure isaa if plus past simple. If close irratti past simple, main close irratti immoo would plus base verb jechuudha. Will yantola sun would itti jijjiirama. Fakkeenya kana if I had a million birr, I would start my own business and invest in different projects to secure my future. Osoon qarshii miliyoona tokko qabaadhe maalan godhaa biizinasa mataa kootiin eegalaa wantoota gara fuulduraatti na fayyadan irratti invest godhaa. Garuu yeroo ammaa kana qarshii miliyoona tokko hin qabu jechuudha. Miliyoona tokko qabaachuun kun amma gara fuulduraatti garuu ta'uu danda'a. Ammaaf garuu maayinni waan akka abjuu wayite jechuudha. So if we lived closer to town, we would visit the library more frequently. Osoo magaalatti dhiyaannee jiraanne maalan godhaa library yeroo yeroodhaan deemadha jechuudha. So inni kun amma magaalatti dhiyaatanii jira yeroo amma. Garuu gara fuulduraa maybe probability xiqqoo jira magaalatti dhiyaachuu danda'u.
Third conditional immoo are real past. Inni kun waan akka regression ifaadha jechuudha. Sababni isaas wanta yeroo darbeeti isa sana irra deebisuu hin dandeenyu. The third conditional talks about past events that did not happen, but we imagine a different outcome. It is often used to express regret, criticism, or reflection. Isaan kana duubatti deebisuu hin dandeenyu garuu result isaanii eenyu inni jechuudha as ta'eenye. This type is completely imaginary because we cannot change the past. Wanta darbe jijjiiruu waan hin dandeenyeef it shows how things would have been different if the past had been different. Structure isaa if clause irratti had plus past participle verb 3 jechuudha. Would have plus past participle. Formii kana qabadhaadha. Example, if I had known about the job vacancy earlier, I would have applied and possibly gotten the position. Osoon inni kun past jechuudha. Osoon carraa hojii sana argee ture vacancy sana jechuudha. Carraa hojii banaa sana argee ture apply godhee silaa position sana argadheen ture. Past dha baqa. Inni kun apply sin goonee gara fuulduraattis apply waan godhu miti darbeera already waan ta'eef position sana argan. If I had woken up on time, he would have caught the bus instead of arriving late to work. If he had woken, osoo dafee ka'ee ture maal argata tureyyuu baasii dafee qabata tureyyuu kanaafiyyuu barfatee hin gahu ture garuu inni already dafee sin kaane baasis dafee hin qabannee barfatee dhaqqabe jechuudha. Kun past dha. If they had saved money regularly, they would have been able to handle the emergency more easily. Also, regularly qarshii kuufatanii turanii maal gochuu turanii emergency isaan mudate san salphumatti handle gochuu danda'u turanii. Kanaaf iyyuu isaan qarshii sin kuufanne garuu emergency isaanis salphaatti handle hin goone jechuudha. So, grammar focusing keenya chapter 1 iftu kana fakkaata. Akkasinitti tole abdiin qaba. So channel afaaraa taata subscribe godhadhaa, video kana like hiriyoota keessaniif share godhaa. PDF kan argachuu barbaadan telegram keenya link isaa comment jala isiniif kaa'a. Naaf academy kan jedhu seenatee achirraa argachuu dandeessu. So itti aansuudhaan immoo gaafilee practice goonaa yoo isinitti tole comment jalatti nu barreessatii dafnee akka isiniif gadhiisnuufi so goodbye.